koppiliin godha arof gubuuf of qopheessa jira waan ta'eef hundi keessan share godha batabbatu miliyoona kudhan sanirraa feena taappi miliyoona kudhan koppiliinki kuma dhibbalam gidalut nikni kampaanii gidalut nama kuma dhibba barbaanna hundi keessan share batabbatu warri akkasii of gubuuf of qopheessitanilleen of qopheessa yoo doktorri keenya mo'atame of gubuuf of qopheessa ililli ol darbadha yookaan giftii gosa biraa ol darbadha sanaani akkas godha fatuu warra kaayiroo wayye miti keemi bareedu miira keessaa bayyane qonjo ganaadha maamaatiyya qoy tasgabbaa ishii amma miti warri giftii kennaa jirtan amma giftii hin kennina giftiin amma hin kennamu amma taabtaabii godha ijoollee yaqama madaamochi baneesim ande jechuudha miliyoona 8 ga'ee jira miliyoona 9 taabtaabii maqaa kiyyaan ijoolleen mana madaamii maqaa kiyyaan of gubuuf dhufne yoo asli mo'atame of gubuuf dhufe quba qabaadha oromo yoo asli mo'atame of gubuuf dhufe share godha nama 100 barbaada share koppiliin godha arof gubuuf of qopheessa jira waan ta'eef hundi keessan share godha batabbatu miliyoona kudhan sanirraa feena taappi miliyoona kudhan koppiliinki kuma dhibbalam gidalut nikni kampaanii gidalut nama kuma dhibba barbaanna hundi keessan share batabbatu warri akkasii of gubuuf of qopheessitanilleen of qopheessa yoo doktorri keenya mo'atame of gubuuf of qopheessinee jirra gurratti sin calaw taappi miliyoona takka miliyoona kudhan carraa nama biraatti dabarsa taappi miliyoona kudhan naa galcha taappi miliyoona kudhan hundi keessan bakka jirtanirraaf qopheessa riicharjii godhadha yayyii qopheessa xayyaara qopheessa elepaantii qopheessa jaldeessa qopheessa saree qopheessa leenca qopheessa guyyaa doktoraati miliyoona takka miliyoona kudhan sanirraa feedha taappi afaan sanirraa qabadha achi booda carraa nama biraatti dabarsa 10 million tap screen 10 million koppiliinki kuma dhibbalam afaan sanirraa qabadhaan yoos afaan sanirraa qabadha koppiliinki kuma dhibbalam taappi miliyoona kudhan daddafa qeerroo of qopheessa guyyaa doktoraati bakka jirtanirraa riicharjii godhadha namni waa qabattanii dhufin arma jalan tattaayina doktorri keessan kabara 27 chaayina barate guyyaa har'aa geema taphadha jedhee dhufe fuula keessan duratti imimmaanii akka irran buune dhaamsi kiyya kana miliyoona kudhan taappi miliyoona kudhan koppiliinki kuma dhibbalam galcha carraa nama biraatti dabarsa koppiliinki kuma dhibbalam taappi miliyoona kudhan carraa nama biraatti dabarsa guyyaa doktoraati oromo qeerroo bakka jirtanirraa doktoraaf of qopheessa daqiiqaa 10 qofattafaa share godhaa nama kuma dhibba barbaan miliyoona 10 tap screen koppiliinki 200 afaa wali qabachuu hin danda'u haga koppiliinkiin tun kuma dhibba lama taate taappi miliyoona 10 taatutti let's go Kerro ilmaan biyya teenya guyyaa doktoraati of qopheessa miliyoona 10 taappi miliyoona 10 naa galcha afaan sanirraa qabadha carraa nama biraatti dabarsa koppiliinki kuma dhibba lama please koppiliinki kuma dhibbaaf 60 jirra daddafa guyyaa doktoraati koppiliinki kuma dhibbaaf 60 jirra taappi miliyoona 10 galchitanii jirtanii amma koppiliinki kuma dhibba lama naa galcha maqaa kiyyaan koppiliinki kuma dhibba lama galcha afaan sanirraa qabadha come on
Yoo doktorri moo hatamillee ofiin guba. Guyyaa lama dura dubbadhee jira. Daddafa koppiliinki 1,270 jirra. Carraa Fatiyyee Nasraa Hamzaa Makkii Abbaa eenyu abbaate. Abbaa tama. Barsiisaa akkasuma abbaa manaa hanga mushurrichi dhufutti daddafa koppiliinki 200 galcha. Faan isanirraa qabadhaa doktor keessaniif waan qopheessitan ammuma qopheessaa bakka jirtanirraa Richardii onnee takkallee taatu yoo waa qabatteen dhufiin arma jalan taa'in nama 100 finnee yoo doktorri keenya moohatame nama of gubu jiraadha arma keessatti koppiliinki 200 daddafa 90 takka jirra 192 jirra come on 192 jirra itti dara. Daddafa carraa dhiiraa dabarsina Hamza tarma jira Fatiyaa Fikirii jira Nasri jira daddafa 200 koppilink ani sanirraa calliseetiin jira carraa nama biraatti dabarsi jira garatooma yaa ummata gaarii ummata qaalii guyyaa addaati nama 200 barbaanna ulfaadhu kabajamii yaa har'a Riikardii qabannaa nama 100 ture sana cabsu deemaa ol barbaanna har'a hundi keessanii baga nagaan dhuftanii warri dhuftanii taaptaabiin keenya ittuma jira wanti isin gochuu qabdan koppii linkii sheerii yeroo jennu asumatti koppii linkii gochuu osoo taane hiriyoota keessan yaamuudha namoota isin jala jiran follow isin jala jiran share gochuu koppii linkii taaptaabii malee warri ya dorki qabu ambata inda dama sagalengo jira ummato jira sagalengo jira nan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jechuudhaan jalqabaa tokko farratti Riikardiin cabu wayin jiru guyyaa hadda wanni nu asitti wal geenyee fi Riikardii Idris Jabanaa kanaan dura nu injifatee Eertiraan yeroo 2-3 dheengadda ibsishaa mootee nama meeqa mootee tartiibaan nu mo'arte Eertiraan akka warra soddaa kana jilbeeffachuu nama 10,000 godhee hidhatee dhufee namicha kana mataa keessa nurraa dhahu barbaanna Eertiraan tartiibaan nu mo'atte takka Eertiraan mo'anne hin beeknu Nasraa Gosum mo'atanii namni jedhi mo'atin hin jiru guyyaa hadhaa gumaan jechuudha likkiitti galanii jilbeeffachuudha kanarratti xiyyeeffadha Riikardiin nu cabsinu jiru Riikardiin nu cabsinu Idris Jabanaa kottee keessa dhaanee Riikardiin ni nurkaa fudhatee gale san irraa fudhachuudha isiniin jedha koppii linkii sheerii taaptaabii godha nama baay'ina irratti xiyyeeffatina isin dhageessanii baay'ina namaa irratti xiyyeeffatina baay'inni namaa waa tokko nu fayyadu sheer godhaati nama 1,200 nama mucaa kana mo'achiisuu danda'u qofa barbaanna itti fufaa neetworkiin qabu mukarraan dhaabataadhaan. Carraa biyya abdiin na jalaa fudhatee carraa koona jalaan fudhatina sinigalee ijoolleen mana madaamii qimamochee maqaa kiyyaan taaptaabii 17 naa godha 17 isinitti hin qaanfadhuan yenee fiqirooch yenee maaroch Kenya Ali Gari guyyaa xiiqiitti jennee ragaa loo ha meerre didda maanni 24 maal qabdi ilaa naamusumaan namoonni as jirtan hiriyoota keessan beektan mana banaa beektan naamusaan dhaqaati taphni doktara keenyaa jalqabuu fi daqiiqaa 20 duwwaa tafee jedhaa jalatti yaadachiisa namni baay'een ni irraanfata ni dagata waan ta'eef jechuudha yeroo mana namaa deemtan adaraa keessan hin baatuu hin cuftuu hin kaaftuu hin cabsituu hin jedhina naamusumaan taphni doktara keenyaa jalqabuuf deema kottaa Miftaa Jabal warreen hordoftoota amantaa kiristaanaa baga ayyaana sooma hiikaa yookaan du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos sa'a namni keessan waatii qe'een keessan nagaa jirtuu jenneerra kun barsiisaa keessanii abbaa beeksisaa jenneerra gaa meerre mee eessa jirtume amma koppii linkiin kun 200 300 500 galchina baay'ee amma nama koppii linkii asumatti koppii linkii gochuu duwwaamu miti namarratti hiriyoota keessanii irratti ergaa bakkuma reediin kun jiru Press gootanii qabdanii sekendii muraasa yeroo turtanii maqaa hiriyoota keessanii nama 40 isinii fida. Maqaa hiriyoota keessanii nama 40. Riikardiin 100 ture har'a hin caba. Annati isiniin jedhe riikardiin kun hin caba isin sheer gochuu duwwaatti harki keessan hin dadhabin isiniin jedha. Eeluun as jira.
egaan carraa guddaan har'a nuti qabnu maali? Jabaa keenya jabeeffan doktara keenya boonsinee galchina jechuudha. By the way, Dr. Aslii miliyoona haaseenu jenneerraa miliyoona 2 adeemaa jirraa mana kana follow gochuun dagatinaa maal gochuun dagatinaa kan biraa gatii daraaraa tokko isin gaafatti waan ta'eef memberii mana kanaatti dabalamuu hin dagatina. Memberii mana kanaatti dabalamuu hin dagatina. Akkasi memberii gatii abaaboo tokko yookaan gatii filaaworii tokkooti. Gatii filaaworii tokkooti ol ergadhaa warri seenuu barbaadan daraaraa tokko ol ergaa. Galtii cuftu malee immoo nama siin harkisu siin jedheera ready. Galtii cuftu malee nama siin harkisu akkasi. Uummata keenya qaalii uummata gaarii taaptaabiin 4.9 irra jira. Dhibbaan baaftee koppi liinkii Oromoo.